الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلوا في بيوتكم pray in your home معنا كسيدنا صلاة جزاكم الله خير كل سنة وأنتم طيبين كل عام وأنتم بخير رمضان كريم سنين جتشا كون أمر الله يومين الرا ميقويا هلا كان أذان من البوليس كسمكان الراككة واي حالتها كورونا كان الرا ليو وانتو كتوكو أمتك إن يو إبسيتن كان في غير كيسن ديالتين انترفيو سينغولو بربادة ديال لما كيسن جلكاباني نتي ماتي ماني وان على دمرامي كتوكو كول فولاتي يا أسجراتا من أبوليسي نانما فتي ربي أتنوبا لم تكنا
Una poolis jiraadha. Masjiidni kunillee masjiiduma nu itti jiraannu. Kongati kolnaaf. Masjiidni kunillee masjiiduma nu itti jiraannu insha Allahu. Kuni fatii rabbiiti, gammachuu rabbiiti. Rabbiin gaa yeroo jalqabaatii fi azaanni ka godhatamu masjiida keessatti al'ammoo rabbiin fadli isaatiin garuu dhukkubni kun dhukkuba hammeessaa nama namuu irraa yaadetti galee haa ta'u malee sababa kanaan namni bartuu abdiin kenna jaba nuuf ofiin jedhu al'a jabeenni ka rabbii ta'ee rabbiif yaqiina ta'eetiin rabbiif qulqulleessanii al'agaa azaana rabbii kanaan balaan martuu akka nurraa ka'u jedhaniitiin jedhani ammallee gaa asumaan rabbi balaa kanallee nurraa haa kaasu dhukkuba gaa addunyaa kana hundaa ibsiseetiin mana keenya irraa ka'ee haamlee keenya irraa haga addunyaa kana rabbi yaada kanallee gaa asumaan guyyaa bal'aa kana azaanni rabbi itti lallabame rabbi musiibaa kanallee nurraa haa kaasu addunyaa kana muluu irraallee haa kaasu ramadaanni kunillee ramadaana nu dhufeetiin yeroo ammaa kana gaa masjiidni umrii keenyatti umrii kiyya kanatti anadhaa nama waggaa 60 wayitii umrii kana wanti akkanaa kun nu mudata jennee illee argine rabbi gaafatanaa fi tokkummaa fi akaramuu fi badiin keessa kana ana jaba ana waa godha ana waa beessa ana waa murteessa jettan murtiin namootuu daaraa ta'eetiin murtii rabbii tokkichaadha yaqiin isaa qulqullaa'ee ol ta'ee jira kanaafuu badii kennaa Rabbin dhukkuba kanallee nurraa kaasee masjiida nurraa cufamellee sababuma ramadaanni kun al'aga seeneetiin fatiin rabbiillee katakkuu masjiida keessa godhamee sagalee rabbii kanan dhageenye al'a yeroo jalqabaatiif naa poolisiin masjiida hijiraa keessatti banamee fatii godhatame kana rabbi fatii kanallee fatii nagaa nuu godheetiin fadiini duniyaa fi bal'ina tokkummaa nama waliin jiraannu rabbi nuu godheetiin amantii kennallee ol qabee amantii eenyullee dhiibuun barbaannu kamaraatuu qabeetiin rabbi fatii nu haa godhu asirratti gaa wanti an jedhu rabbi dhukkuba kana asirraa kaaseetiin haga addunyaa ka walga'iitiin addunyaa maraa yaaddessaa ta'e rabbi faraja ofiitiin seensa ramadaana kanaatiin rabbi nurraa dhabaman godheetiin rabbi addunyaa muluu haa gammachiisiisu rabbi nullee haa gammachiisiisu gabranaan adda waan akkanaa kanallee eeyyamu godhe kana galata guddaa qabanii haa galatoomanii wanti an jedhu kanaaf obboleessa kiyyaa atillee galatoomii guyyaa gaarii ramadaana gaarii rabbi nu maraaf haa godhu ramadaan itti gammannee dhukkubni kun nurraa badeetiin seenaa walitti yachaaneeti akka seenaati haasofne kalaamni rabbii itti ol aanaa ta'uu kanaane rabbi nu maraa haa milkeessuu fatii nu haa godhu galatoomii obboleessa kiyyaa kanuma yaannaan qabu. Galata guddaa qabdan galatoomaa isiniin jecha kunoo hallaa akkanatti yeroo jalqabaatiif Minneapolis keessatti seenaan kun ummata islaamaa qofaaf utuu hin taane ummata Ameerikaatiif ummata alamaa maraatiif iyyuu guyyaan hallaa kun seenaa gartee guyyaa seenaati baga gartee kana rabbiin illee nu garsiise bikka nu hordoftaniif galata qabdan isiniin jecha asirratti isin nagaa isiniin kan jiru an Amrullaa Taahirooti Ramadaan Kariim nagaan naa ta'a.